Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaan kafuuni jalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma san jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya kan onni qulqulluu ramadde isin biraa ga'u isiniin jecha har'allee meeshaa haarawaa fi meeshaa babbareedaa qabadhe isin dhufee jira. Meeshaa isin jaalatan qabee isin dhufee jira jechuudha. Akkuma isin beektanii ani obboleettiin teessan meeshaa babbareedaa fi meeshaa oriijinaalii yoo nama hojjachiise isin birallee isin jalallee hin dabarsu. Mircaa keessaniin isiniif hojjadhe isiniif dhiyeessa jechuudha. Akkanarraa jaalattan abdii guddaa qaba. Meeshaa angadhiisu kana yoo jaalattanii na jajjabeessuu fi na guddisuu barbaadan subscribe, like, share na godhaa. Laakiin keessan baay'ee na fayyada. Maaliif jennaa yoo isin laayikii na gootan viidiyoon kiyya baay'atee akka nama hedduu bira na gahu na taasisa. Viidiyoon kiyya baay'ee naaf deemaa hin jiru, nama hedduu biratti naaf faca'aa hin jiru. Sababni isaa namni dhibba shanillee kumallee hoolaalee kan laayikii godhu nama 40 30 50 nama hanganaan caalu garuu kan laalu nama kumallee hoo taate jechuudha. Laayikii jechuun yoo na gootan viidiyoon kiyya akka daddafee nama hunda bira faca'ee ga'uuf na gargaara. Asitti boondidii kana laala. Boondidii kana isinitti mul'isuudhaaf bane. Boondidiin kun baashaalaa baay'ee oriijinaalii fi kan keemikaala irratti qabudha. Maaladaadha jechuudha. Boondidiin maaladaa ka addaraadarru hin jiru hin beektanii sabab saniif jecha isinitti mul'isa. Arabiyaa majlisiin kun Arabiyaa majlisii bareedaa oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Har'a dhufee Arabiyaa majlisiin kun har'a dhufee obboleettii teenya qaalii Arabiyaa majlisiin kan kee haala kanaan si hojjetamee dhufee raasin jedha. Obboleettii teenyaaf zuwaayiidha. Meeshaa kana zuwaayii geessina jechuudha. Zuwaayii deema jechuudha. Kana qofa miti maggaarajaallee qabdi obboleettiin teenya. Maggaarajaa lamaa gurguddaa babbareedaa qabdi obboleettiin teenya jechuudha. Haala kanaan hojjennee fi dhiyeessinee jirra. Maashaallah baay'ee bareeda. Farshaallee farshaa bareedaa isarraa deemuu naatti bitii naan jetteetti. Kararii Arabiyaa majlisiin kun kararii lama. Kararii Arabiyaa majlisii lamaan kana keessaa tokkocha laallee kararii Arabiyaa majlisii tokkochaatiin bituufiif jechaadha. Farshaa lafaa jechuun afaa lafa kakaareedhaan gurguramu furdi keessan jechuudha. Yoo naamijaa isallee yeroo bituu fi deemu isiniif waraabu. Isa har'a hin bitaaf jechuudha. Viidiyoo kana waraabee geessee ka'ee bitee fi boru walirratti fe'amee deema jechuudha. Maashaallah Arabiyaa majlisii baay'ee bareeda jechuudha. Furdinni isaallee furdinallee sirriitti qaba. Hedduu bareedaa akka ta'e jechuudha. Isin ka barbaadan jechuu dandeettan makaddaa isaa fedha keessanii fi mircaa keessanii kan isinitti tole ajajachuu dandeettan. Arabiyaa majlisiin obboleettii teennaa mitirii 12 kinoo as birallee hin jira jechuudha. Fi bootaan xiqqaatee jennaaniin as birattillee daraarra jira. Arabiyaa majlisii mitirii 12 ajajattu jechuudha. Obboleettii teennaa qaalii gaarii rabbi nagaanitti si agalchuu siin jecha Arabiyaa majlisiin kan haala kanaan si tumamu jira maashaallah. Kana gaasii faa ta'u sun jecha Arabiyaa majlisiin kan kee akkaataa hedduu bareeda. Guutaan guutaa jennaaniin mitirii 4 as biratti hin daraarre mitirii as biratti hafee jira jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. As biratti bootaan nu jalaa hanqatee jennaaniin as biratti hambisne jechuudha. Arabiyaa majlisii bareedaa fi Arabiyaa majlisii kwaalitii ta'e qabdi jechuudha. Rabbi nagaan si agalchu kana gaasii faa ta'u jecha meeshaa kan kee tokko tokko naddaan babaasnee kan isin mul'isna jechuudha. Maal kana qofa miti maggaarajaa ajaa'ibaa jechuudha. Mircaa ofii ajaa'ibaa hedduu bareeda. Akkuma qalbii isiitti ta'ee jira jechuudha. Maggaarajaa isaa isiniif waraabeera viidiyoo akkasumatti jechuudha. Viidiyoo kana Arabiyaa majlisii kana namni na bira hin turre. Silaa kana caalaa addan babaasee isin mul'isuu barbaada. As biratti kun argitanii as biratti hafee jira jechuudha. Inni kuni maashaallah baay'ee bareeda. Silaa tokko tokkoon addaan babaasee isiniif mitira 3 fi saantii 70 dalgi isaa illee mitira 7 jechuudha. Kaajajameen 3 fi gimmaasha garuuyyuu bakkeen wali sabsabas jedhu kun yoo gadhiisu immoo hanga mitira 7 deema jechuudha. Maggaarajaa baay'ee bareedu fi carqiin isaa ka barbaadan jira jechuudha. Kararii isin barbaadan jira. Muka maradhee hojjechiisna carqii kanaan hojjechiisee jechuudha. Carqii abbaas filatee hojjechiisee isin yoo barbaadan kinoo carqiin kunillee hin jira jechuudha. Asbaa carqii kanaan illee filachuu dandeettanii deebitanii kunillee zarii isaati jechuudha. Karariidha jechuudha. Akka amma garaagarummaa qabu kararii kanaan illee filachuu dandeettanii nu garuu ka hojjechiisneen kararii kanaan kinoo argitanii kararii kanaan amma maggaarajaan ammaa kun karariin isaa kinoo kararii kana jechuudha. Carqii baay'ee furdaatii fi oriijinaalii kan ta'e argitanii akka furdatu baay'ee furdate jechuudha. Kana qofaa miti isin yoo barbaadan carqii firaashiitiin illee kan hojjechiisuu dandeettanii warri carqii firaashii barbaadan warri amma carqii firaashiin ajajaa jirtan yoo barbaadan carqii kanaan illee ajajachuu dandeettanii kararii ka barbaadan kanneen keessaa akka hundumaan garuu gatiin isaa hin dabala malee kinoo karariin kun illee hin jira jechuudha.
kararii loomii kunillee hin jira. Warri carqii firaashin ajajjataa jiraatan carqii kanneen ajajjadhaa yoo barbaadan ishee carqiin kunillee waan jiruuf carqii kanneen ajajjadhaa garuu gatiin kaawwanii irraa hin dabala waan ta'eef jechuudha. Kinoo karariin kunillee hin jira jechuudha. Karariin kunillee hin jira. Karariin diimaan kunillee hin jira. Aynata meeqatu jira as bira aynata jahatu jira jechuudha. Aynata jahan kana keessa isin kan barbaadaniin hanga torbaallee jira aynanni kinoo as birallee hin jira jechuudha. Karari buleen kunillee hin jira kanan nama hojjechiisee hin beeku. Karari sadii hisan obbolee goddanyoota fi obboleeyyan tokko hojjechiisee kun karariin kun kararii aashaati. Argitanii kararii aashaa arbamteessi aashaatti hojjechiisan kararii baay'ee bareedudha. Inni kunillee biraammaadha baay'ee babbareeda jechuudha. Hedduu bareeda. Maashaallah baay'ee bareeda. Amma suudhe kun kararii caaltuu ittiin hojjechiise jechuudha. Magaraajaa caaltuu ittiin hojjechiise jechuudha. Arbamteessi caaltuu kana miti magaraajaan caaltuu san. Kararii kana jechuudha magaraajaa ammaa kana kararii kanaan hojjechiise hedduu bareeda jechuudha. Angariyaa hedduu jaaladheera kararii adii miti. Kararii kana jechuudha baay'ee bareeda. Isin jaalannaan keessan dubbisu hin irraanfatina. Lakkoofsa bilbilaa kee xumura irratti isin kennu tasuma hin irraanfadhu. Gubbaratti illee isin laxxa. Baay'ee bareeda jechuudha. Manni micatti illee akkasuma dheerata magaraajaalleen akkasuma dheerata jechuudha. Maashaallah haala malee dheerata. Manni keessa dheeraadha. Naa dheeris naan jettee qulqatiin isaa meetira 3 fi saantii 70. Baay'ee ka dheeratu jechuudha. Qumatiin isaa meetira 3 fi saantii 70 jechuudha. Gabariin isaallee gabarii oriijinaalii irraa kan hojjetame. Argitanii tirfii lafarraa yoo haga tirfii hafee jiru argitanii baay'ee tirfii hafee jira jechuudha. Baay'ee maashaallah baay'ee bareeda. Akkaataa mana keessaniitiin hojjechifachuu dandeettanii kun qumatiin isaa jechuudha. Qumatiin isaa ol meetira 3 fi saantii 70 jechuudha argitanii. Meetira 3 fi saantii 70 baay'ee dheeraa kan ta'e jechuudha. Akkaataa mana amma ijaarameen tokkotu jira asii baay'ee dheeraadha jechuudha. Akkaataa mana saniitiin hojjetamee jira isin mana barbaadanii hojjechifachuu dandeettanii. Maashaallah baay'ee guddaa fi baay'ee bal'aa kan ta'e argitanii. Asbiratti kata kaafachi afur ta'utu asbiratti fi akkanatti hojjetame jechuudha. Maashaallah baay'ee guddaadha. Isin yoo barbaadan carqii haga barbaadaniitiin hojjechuu dandeettanii argitanii. Bal'inni himaa isaa bichaan hanga bal'atu laala. Baay'ee bal'aadha jechuudha. Bal'inni isaatu asiin kunuyyuu baay'ee bal'aadha. Isin kan barbaadanii hojjechifachuu dandeettan jechuudha. Carqii firaashii illee kanaan hojjechifadha. Warri carqii firaashii baay'ee na biraa hojjechifachuu barbaadu carqii kanaan hojjechifadha. Birrii isin dabalchiisaa haa ta'u garuuyyuu birrii san dabaltanii hojjechifachuu isin wayya. Kana qofa miti magaraajaa lama jechuudha. Magaraajaan hojjenne magaraajaa lama. Kana akka isinitti mul'isuudhaaf fannisee malee kinoo as birallee hin jira jechuudha. Magaraajaan biraa argitanii magaraajaa biraallee as biratti hojjannee jirra jechuudha. Kanumaan kun kan wanni balbala guddaati. Kun ammoo kan balbala xiqqaate jechuudha. Maatii tokko wal fakkaataa jechuudha kan hojjannee argitanii maatii tokko wal fakkaataadha. Maashaallah baay'ee bareeda guddinni isaallee akkasuma baay'ee guddaa kan ta'eeti jechuudha. As biratti baay'ee wal shabashabamee jira argitanii hin beeksisa. Baay'ee wal shabashabamee jira. Akkas istaayilii isaallee kennee hedduu bareeda jechuudha. Filannoo keessaniin yoo nu bira dhuftan waan babbareedaa waan gaarii isin hojjechiisuu dandeenya jechuudha. Akkasuma meenuu ergi nu filachiisuu hojjetan waan akkana waan babbareedaa kanneen isinitti himuu waan danda'uuf jechuudha. Warri isin hin galle keessaan naqafachuu hin dandeettanii meeshaalee babbareedaa fi meeshaa ajaa'ibaa kanneen kota lalleessifadhaa. Furdinni isaa baay'ee nama garrama jechuudha. Argitanii haga furdatu laalame hanguma furdatu laala baay'ee furdaa kan ta'e jechuudha. Baay'ee bareeda kan luqqa'usan illee miti jechuudha. Kun waan kan luqqa'usanii argitanii kun kan luqqa'usanii miti argitanii qeensumaan haga feetan yoo kotoottanuyyuu kan luqqa'usanii miti jechuudha. Kan luqqa'ullee hin jira jedhee isin himee jira. Kun kan luqqa'usanii miti waan ta'eef hojjechifadhaa isin jedha. Ani carqii kanaan illee hojjechiisee jira. Carqii saniin illee hojjechiisee jira. Kanaan illee hojjechiisee jira. Ammallee kanaan hojjechiisee jira. Filannoon akkasumatti isin kan barbaadanii filadhaatii hojjechifadhaa isin jedha. Yoo gadhiisan ammoo yoo akkana jira jechuudha. Yeroo gadhiisanii akkana jira jechuudha. Maashaallah amma gama lachinuu gadhiisee jira. Gara lachinuu gadhiiseera. Gabariin garaan isaa keessa deebi'eera. Gabariin hin mul'atu jechuudha. Halkan akkana yoo gadhiisan akkana jira jechuudha. Kinoo maashaallah baay'ee bareeda. Gabariin ammoo garaa keessa deebi'ee jira hin mul'atu yoo kanarraa ol qabaan malee. Yoo qabsiisan caalamattuyyuu hin bareeda jechuudha. Baay'ee bareeda carqii kana an baay'ee fi kiyya baay'ee jaalladhee jira. Isinillee yoo jaallattan bitadhaa isiniin jedha. Inni kun adii akkasinitti hin fakkaanne gabariin adiidha. Magaraajaan garuu adii miti isinii mul'ata jedhee yaada. Magaraajaan adii miti gabariitu adii gabariin jalaa garaa keessaa adiidha. Magaraajaan garuu adii miti baay'ee isinii mul'ata jedhee yaada. Kireemidha karariin isaa kireemidha. Magaraajaan adii miti maashaallah baay'ee bareeda. Hedduu jaalladhee jira. Isinillee yoo jaallattan bitadhaa isiniin jedha. Baay'ee bareeda maashaallah baay'ee bareeda waan ta'eef ajajadhaallee bitadhaallee isiniin jedha. Asumaan
akkana fakkaata jechuudha. Kinootii kun kabalbala xiqqaati. Kabalbala guddaa kinoo kana jedhee isinitti mul'isee jira. Hedduu bareedaa fi miidhagaa akka ta'e isin ammoo akkaataa balbalonni isaa kana jechuudha. Geexii asirraa kan argitanii geexii asirraa kan abbaan ka barbaadeen hojjechiifata jechuudha. Kinoo kanaanillee hin jira, geexii kanaanillee hin jira. Kanaanillee hoo barbaadda akkanatti ittiin hidhama jechuudha. Kanaanillee isin ka barbaadaniif filadha. Gatiin isaa tokkummaan isin hojjetaa barbaadan kanaanillee isin hojjenna jechuudha. Kararii qaba jechuudha. Kararii baay'ee qaba. Kararii isin barbaadaniin jechuudha argitanii. Kararii isin barbaadaniin isin ittiin hojjenna jechuudha. Isin kararii barbaadan filadhaati. Kararii barbaadaniin ittiin isin hojjenna jechuudha argitanii. Kararii barbaadaniin akkanatti isin hojjetama jechuudha. Isin isinirraa eegamu kararii barbaadan bicha filachuudha. Akkasuma immoo meeshaalee kanneen keessaa kan ittiin qabsiifamu meeshaalee hedduu jiran, mircaa hedduu san keessaa ka barbaadaniin isin hojjenna jechuudha argitanii. Amma asirraa deemu kam jettanii warqaamaan kunii fi kanatu irraa deema jechuudha. Asirraa argitanii silvarii kanatu irraa deema. Kun ammoo silvariin kun irraa hin deemu. Carqii kamirraa deema? Carqii kanarraa deema argitanii. Qabattoon isaa silvariin sun kanarraa deema malee kun argitanii kanarraa deema, kanarraa hin deemu garuu kanarraa deema. Akkasuma ammoo sanirraallee ka deemu kana jechuudha argitanii. Sanirraallee ka deemu kana sibiilli isaallee kan irraa deemu sarraa kinoo sibiila kana jechuudha. Argitanii kan kanarraa deemu sibiilli kana jechuudha. Kun lamaan walirraa deema malee kanarraa hin deemu. Isin garuu ka barbaadanii isin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaan illee koo barbaadan isin hojjechuu dandeenya. Gatiin isaa tokkuma waan ta'eef ka barbaadanii maraxanii fudhachuu dandeettanii obboleettiin keenya kanaan maraxattee jirti. Sababa warqaammaan as keessa jiruuf warqaammaa kana barbaadettee waan jirtuuf akkana haala kanaan bareechinee hojjennee fi jirra jechuudha. Isinillee gara keenya yoom filattanii nurraan dhuftanii akkana isiniif hojjennee isiniif qopheessuu dandeenya. Boota isin barbaadan guutuu isiniif geessina jechuudha. Gabariin isaa garaa keessaallee kan akkuma isin argitan kana gabarii bareedaa fi gabarii oriijinaalii kana jechuudha. Gara zuula maashoo koottaa lakkoofsi bilbilaa kennallee duwwaa 972 duwwaa 25 fi 19 irratti telegiraamii waasaappiin kanumaan argachuu dandeettan jechuudha. Meeshaalee kwaalitii fi oriijinaalii ta'ee qabannee isiniif dhiyaanna. Akkana fakkaataan hojii jadhaa isiniin jenna. Kinoo akkana fakkaata.